Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, all my friends, come to me everybody. Akam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii jajjabaattu hordoftoonni chaanaala kootii hundi keessan baga jiraattan isiniin jira. Ololli eddoo kan ajandaan deemaa jiru kan baay'ee nama gaddisiisu kan waa'ee shamara Zaaraa Sabboontuu akkas shamarri birallee jiru. Akkasi warroota isii jaallatan kakka kiyyaa hundumti keessanuu jajjabinaan nuuf hawwa. Kanaafuu akkasi diinonni keenya baay'ee tokko hojiin isaan hojjetan daran kan nu kakaasudha malee kan nu aarsuu miti. Qeerroo biyyaa qarree fixaa turanii ammas warroota biyya alaa jiran kanneen miidiyaadhaaf qabsootti nama kakaasan jechuudha. Suuraa isaanii garagalchuu yookiin qullaa dhaabuu eegalanii jiru. Kanaaf nuti bakka isaaniif hin laannu jechuudha. Waan fedhan osoo nu godhanii ammanaa kanaa osoo qullaa akka na dhaabanii rakkoon takka hin jiru jechuudha. Maaliif nuti qabsoo keenyaaf duuban deebinu. Akkasuma garuu isaan sheenadhaaf booddeetti sheena'uuf taa'u. Akkas isiniin jedha jajjabaadhaa hordoftoonni keenya hunduu. Kanaafuu Oromooti yaadina kunooma jiru akkanumatti diinni nama jala deemee waan gocha fokkataa hamilee namaa cabsuuf akka namni waa hojjechuu hin dandeenye lammii isaatiif saba isaatiif waan adda addaa akka hojjechuu hin dandeenye kana hojjeta. Kanammoo irraan kaayatina hamileen keessan akka itti hin cabne itti fufaa jabaadhaa qabsoon keenya itti fufaa galmaan keenya ni walaboomna ni bilisoomna galatooma. Akkana kunoo qeerroof qarreen keenya bakka jiranii lolanii fincilanii jiru warri shamarree keenya tuttuqxannuuf obsa isiniif hin qabnu jechuudha. Kanaafuu yoomillee qabsoon keenya kan galma ta'u galma ga'u ta'a. Jajjabaadhaa isiniin jedhaanis dhaamsikoo baay'ee isinitti hin dheeressu. Akkasi shamarreen keenya bakki isaan tuttuqu wantanatti namu isaaniif obsan qabu jechuudha. Silaan namicha san beekee anummaan qallaan kun harka tokkicha kanaan akka qabee dhaabee isa fannisuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu jajjabaadhaan isiniin jedha. Shamarree jechuun haadha Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam haadha anbiyoota haadha gootota sabboontota haftee har'aa jiranis kan jechuudha. Kanaafuu shamara tuquun dhiirrisan gowwaadha. Nama waan beekne jechuudha. Maaloo diinonni keenya warroonni baalageen duriyyaan tokko jirtanis maaloo yaada akka nama baratee akka nama Ingilizii beeku tokkotti yaada sammuu keessan bal'isaa jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa jiraadhaan isiniin jedha. Hordoftoonni YouTube channel kootis like share gochuu hin dagatina. Nagaa naaf jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, all my friends, come to me everybody. Akam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii jajjabaattu hordoftoonni chaanaala kootii hundi keessan baga jiraattan isiniin jira. Ololli eddoo kan ajandaan deemaa jiru kan baay'ee nama gaddisiisu kan waa'ee shamara Zaaraa Sabboontuu akkas shamarri birallee jiru. Akkasi warroota isii jaallatan kakka kiyyaa hundumti keessanuu jajjabinaan nuuf hawwa. Kanaafuu akkasi diinonni keenya baay'ee tokko hojiin isaan hojjetan daran kan nu kakaasudha malee kan nu aarsuu miti. Qeerroo biyyaa qarree fixaa turanii ammas warroota biyya alaa jiran kanneen miidiyaadhaaf qabsootti nama kakaasan jechuudha. Suuraa isaanii garagalchuu yookiin qullaa dhaabuu eegalanii jiru. Kanaaf nuti bakka isaaniif hin laannu jechuudha. Waan fedhan osoo nu godhanii ammanaa kanaa osoo qullaa akka na dhaabanii rakkoon takka hin jiru jechuudha. Maaliif nuti qabsoo keenyaaf duuban deebinu. Akkasuma garuu isaan sheenadhaaf booddeetti sheena'uuf taa'u. Akkas isiniin jedha jajjabaadhaa hordoftoonni keenya hunduu. Kanaafuu Oromooti yaadina kunooma jiru akkanumatti diinni nama jala deemee waan gocha fokkataa hamilee namaa cabsuuf akka namni waa hojjechuu hin dandeenye lammii isaatiif saba isaatiif waan adda addaa akka hojjechuu hin dandeenye kana hojjeta. Kanammoo irraan kaayatina hamileen keessan akka itti hin cabne itti fufaa jabaadhaa qabsoon keenya itti fufaa galmaan keenya ni walaboomna ni bilisoomna galatooma. Akkana kunoo qeerroof qarreen keenya bakka jiranii lolanii fincilanii jiru warri shamarree keenya tuttuqxannuuf obsa isiniif hin qabnu jechuudha. Kanaafuu yoomillee qabsoon keenya kan galma ta'u galma ga'u ta'a. Jajjabaadhaa isiniin jedhaanis dhaamsikoo baay'ee isinitti hin dheeressu.
akkasii shamarreen keenya bakki isaan tuttuqu wantanatti namu isaaniif obsan qabu jechuudha. Silaan namichi san beekee anummaan qallaan kun harka tokkicha kana akka qabee dhaabee isa fannisuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu jajjabaadhaan isiniin jedha. Shamarree jechuun haadha rasuulaa sallallahu alaihi wasallam, haadha anbiyoota, haadha gootota sabboontoota haftee har'aa jiranis kan jechuudha. Kanaafuu shamara tokkoon dhiirrisan gowwaadha, nama waan beekne jechuudha. Maaloo diinonni keenya warroonni baalageen duriyyeen tokko tokko jirtanis maaloo yaada akka nama baratee akka nama ingilizii beeku tokkotti yaada sammuu keessan bal'isaa jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa jiraadhaan isiniin jedha. Hordoftoonni YouTube channel kootis like share gochuu hin dagatina. Nagaa naaf jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.